مستريانا كسي مما مسترياسا إجانين أركو جدري والله وانا ياسين كمالي بس إن شاء الله ربي بلانيوتي نكيا يوغو بعدين ليغرو سينا حجتني جرتني سين خنوم دووني بلاتي والله دوغا يوتيوب بدو دامتي يوتيوب متي مؤمنة ما تنبرمي عبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تا تشاينا لمرو شو خانتاتان هندي غيسنو والله الرانتنا أكانت تدوب دوم بيهو غمچو جچون غراغي خيسا اونيت يراتا بركوتي داوتو تغيا داوتو تمرو شو غمچون تيتون رابركتي سنهاغيسو يچا والله الرانتنا هدون غمدي مالي فين غمدي مين وجي داودا وبليين كيا मैं वीडियो खाना आधा वन्नू में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सलामतान तेन्या तोने राबुरकुते इसिन हागेसु यूट्यूबरोता खेन्या खबजमतोता मगाला केन्या खेसती जोले होज्जतु मैं मालिरा खيتي مرون गम्मदे जेचुन खेसनी नोलु والله دغواتك وني نما غمچيسا اورمو نكنا بكجرتو ولي فلالتي ولي درمچون هدو دكنا ما غمچيسا مي اسان وج مي هاول برو مي وان اسان وجتن خنا ميدا ودا يو يا شمار كفون المارو مود نيارتم منتكسو تنغايسين فيادا ان يسو احمد جاما channel لكن يبسوب سيدا اكو نبيتني اكو نغد دبدي تري ويانا اورودا غمو ياسين ياش نجاشي يوتيوب ساكم تربادمي جاوجين جلاك تامي تري اگا مانتنات چالا روبرتي كو غلو فرغتي وان جرو تي كازا هيغا افسون دبسي نمو كا بيتنا بدي غتوان قبا يوتيوبروتا خينيا چچيمو غرتي بيه كينيا خيسا جراتني اچرا حجتني ارانتنا اسان غرتي غري اساني وجي ولتي دفني غرتي مي اوبليس خينيا خيوتوبني اسا جلا هتمي خناف مي gargaarsa leeyotiif mee xiqqoo haa gartee beesisnuuf jechuudhaan obboleessa keenya Yaasiin Ooroo takkaaw Yaasiin Najjaash saahiba kiyyaa akkasumatti yeroo dhiyoo tana keessa YouTube isaa jalaatame ati kuma 10 13 14 jira ammaan tana isaan ammoo mana kuma 10 keessa jira wanni kun itti xiqqaataa jechaa jiran itti xiqqaataa Yaasiin itti dhugaadhe Yaasiin itti xiqqaataa Yaasiin YouTuberoota afaan Oromoo ga khaysafu biyyoota baqaa kana khaysatti yooniin gartee lakkaawe lakkoysa khaysa eenyutu eegalee warreen jaamu khaysa jira khanaafu ga nu hunda khaase isaa yaada joo itti xiqqaataa Yaasiin itti jechaa jirani mee warreen biraati isaa waliin daawannu inni wanni yaade baraarratti kuma dibba waan taateef akka kuma dibba saniin geessan abdii guutuu isirraa qaba so ammallee waan itti xiqqaatu namni hundinuu waan isin dhagaame akkuma itti dhagaame san caalaa waan dhagaame jiruuf ammallee irratti deemnee dubbachaa jirra akkuma gara hundaan ibsu jirutti arraa isin illee dhufnee ibsinee jirra so subscribe gootanii like share gootanii eegaa wanni Yaasiin dhagayame hundi nutti dhagayamee jira as jiraanne biyyaan baa biyya biraa keessa jiraadullee nu dhagayamee jira jaan meelaalme Oromoon hanqan takka walii hatuutti walii laalatti jechuun khaysafu aartiidhaan walii dhufnee akka inni bara haroo kuma dibba seen gurdaaf wanni sitti kaatan jiru isin miiliyoona 50 waan taataniif so 50 miti namni kun so miiliyoona 30 yoo waleef mucaa kun miiliyoona sitti seenaa saniifu jajjabaadha Yaasiin gartee amata haareetti akkuma gartee anillee waadaan seenee fi ture Yaasiin kuma 76 qabda amata haariya kana yoo seentee kuma dibba ana ranjeen surprise ke afeerraan ke guutuu na ranjeen isa akkasi abdiidhaan gartee kana hundi eeggachuu jiru
YouTube isaa jalaa gartee haasidni jechuu jalaa gartee seene amma ammoo maal jechaa jiran ijoolleen gartee oromummaaf dhaabbatte tuni Yaasiin itti ni xiqqaataa kumni dhibbisanu amata haariyaa kanarratti haariyaa kanaan ni xiqqaataa ummata Oromoo miliyoona 50 qabnaa miliyoonni 50 guutuun yoo godheef Yaasiiniif ittiin khasaaru yoo miliyoonni gartee sadii godheef geeyaadha jechaa jiran kanaafuu kuma dhibba nama miliyoona 50 irraa ayib alaykum shir like godhaa mucaa kana bakkeen irraa gabbu isinitti akka deebistan abdii isinirraa qaba kan madaamsa kiyyaa nagaa natura difama waan takkaa hin dagadde waan hin dagadde sanii akka yuutubaroota akka keenyaa yookaan Naayiroobii namoota jiraatu bakka buneeti waan nu dhagaame takka isinitti ibsuutu dhufnee jirra soo na qofaa miti arraan egaa yuutubara ana qofaa miti jee ibsuun yuutubaroota agartee magaalaa agartee Naayiroobii keessa jiran guutuu bakka buneeti jechuun isaan wal jaaranii namni hanqa muraasni takka dhufee akka agartee gamanaan deeggarsa godhu irra walii galanii wal mari'atanii jechuudha. Mariin isaanii galmageesseen siinjaa obboleessa kiyya qaalii mariin teessan galmageesse Yaasiin kuma dhibbasan inshaallah rabbi biraan yoo ta'e ni giya yoo ga'uu baatellee garuu seenaa hojjettanii jirtan isin seenaa ajaa'ibaa hojjettanii jirtan. Gartee akkuma gartee Oromoon gaa beekamaadha biyyootuma adda addaa keessattuu asitti yoo Oromoon miidhame biyya ka jiruun laalataa fi yoo Suudiin miidhame ka Yaman jiruun laalataa fi ka biyya jiruun laalataa fi yoo Ameerikaa keessa miidhame ka addunyaa kanarra jiru Oromoon hunda laalataa fi isin laalattaniif Yaasiiniif seenaa hojjettanii jirtan dilana wal bira dhaabbatanii diina garaa guddan wanni guddaan na gammachiise. Oromoon dilana wal taatee deemti inshaallah subscribe saatis inshaallah yoo rabbiin jee yeroo gabaabaa keessatti ni deebi'a hiyyaaddooyina hanqa gaddansan gammachuu walitti deebina amma boodaas gaddiin jiru inshaallah Oromoo gartee yuutubaroonni Oromoo hawaasa Oromoo qaba ka cimsuu danda'us isin ka kuffisuu danda'us isin yoommoo isin kuffisuu feetan gartee yuutubaroota keessan ka kuffisuu danda'u isin ka kaasuu danda'us isin nuti isin jala isiniin nu gubbaadha. Kanaafuu meergama ibsuutiin deebi'a. Ifraa maamilee jira, kiyyaa jira, faaya jiru jira, obsiyaa jira, nama baay'ee jira waan ta'eef isaan wajjin illee waan yaada isaanii akka irraa fuudhu isaan ibsatan karaa isaanii dabarsaa nagaan natura galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu obboleeyyan kiyya. Ani maqaan kiyya Faayiza Ali Abdallaati YouTube kiyyalleen faaya jiru jaama. Arra wanni asii walitti qabamneef hedduu qalbiin nu YouTube kiyyaas faaya jiru jaama. YouTube faaya jiru jaamus YouTube city seena like share subscribe godha waa takka nurraa hin irratu nama miliyoona 50 irra waa takka hin irratu nama kuma dhibba takka miliyoona takka feeti Oromoon duraan dursee mee diinumaa caaluuf guddaa'uun barbaadinaame kanaafuu YouTube city seena share like subscribe godhaaf waa takka nurraa hin irratu maal khafalla mintu inaaf halaas hundumaafuu واتك وني نرايرة تنجيو. أبتدي ترتي ياسين نجاش يوتيوب ساجلا هاتا مودان هدو والله وانا كانوا راحتا ميتا كانوا دقيامي سنرانو نتي أكا هواسا أكا جروبي نيروبي خيسا جرتوتي نتلين بيا بكتا جرا نيروبي خيسا جرا كا نيروبي خيسا جروتي والجرومي سني أران تناصر الدهاني يا دخيني يبسا تشوفي أورمون درانو أكما بينو تي أورمون والتنا دابتي والجرجار ودا والتنا دابتشو دا نتي بيكمني وان جروب جتا أرلي بلي سخيني خانة تنا دابني هاجر جارو نسنينجا ياسين نجاش يوتيوب نسا حتى مبهدو دا قرتي قديني نوتيس قرتي از جيراني قد إني أتشي قدو جيروسا وجبات دا چو جرارة كوني خيسا جيروسان مالف لالان يوتيوبا هنكامتك آماتا سدي تلافي آماتا سدي بوتو آماتا سدين إني التلافي خانا لالا إسات دا قيامتو خانا نوما يوتيوبا وجتو بيها خنافو نوتيس لالا چو جرا نيروبي خيسا جيرانوس Oromoon duraanuu walii ilaalatti dhugaadha wallahi hedduu galatoomee obboleettiitii Faayiza nuuf jiraadhu siinjaa horaa bulaa akhi Oromoo kana daran haa jiraatu nuuf jiraadha. Gama keenyaan nuti dirqama Oromummaa baannee jirra isinilleen Oromoon nuti dirqama keessan bahaadhaan isinjaa akkasumatti galatoomaan isinjaa immoo Yaasiin keenya jajjabaadhu mustariyaatilee hedduu imimmaan hedduu nuti qee jira jajjabaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Islama kan dunia kan tergamtan kan afanki kan dagetan hundum takaisaniyu kan kristana ashama harka fune bakka jirtanin nageenyi kaisan isini habayatu sinin jeda warroonni afanki kan beitan oromon hundum takaisani waaqeffata hundum takaisaniyu jechuudha. Akka obboleeyyan kee dubbatan arra wanni nuti asitti argamneefi yaana oro jechuudha. Yaasin obboleessa keenya kan Yemeni jiraatu kan deengadda YouTube isaa jala hatamee ture. YouTube sun gara subscribe kuma 76 wayi qaba. YouTube tokko guddisanii achiin baasuudhaaf namni tokko haga inni itti ifaaju kan ammoo haga inni itti rakkate achiin baase nu cufti ni beeyna warroonni YouTube qabu keessattuu ni beeka. Bat achirratti ammoo artii Oromoo adiqaatu haa guddattu waan baay'ee kan inni achirratti hojjetee gadhiisee jira. Suntu akka malee garaa nu nyaatee baay'ee nutti dhagaame akka mataa kiyyaatis akka hiriyoonni kiyyaas jechaa jiranis kan baay'ee natti dhagaame waan ta'eef kanaaf hundumti keessanii obboleeyyan tiyya kan afaan keenya kan argetan Oromoon hundumti keessan Yaasinii keenya kana akka isin bira dhaabbattan chaanala Yaana Oro jaa Yaana Oro tub jee banatee jira. Warroonni baay'een kan maqaa isaatiif fayyadamaa turtanis ni jira. Kan deengadda akka ni barateen itti fayyadamaa jirtanis ni jira. Garuu chaanalli isaa 12 moo 11 takkaaf way seenaa jira waan ta'eef kanaaf Egaa kiyyaa fi tiyyaa YouTube joo YouTube obboleessa keenya innis waan bareedaa hojjechaa jira amma haala bareedaa irra jiranii hedduu galatoomaadha. Qabxii takka haasee jira qabxiin ani bira dabaruu hin dandeenye waa'ee inni Oroon takka Yaana Oroon YouTube gartee haariya banatee jira. Namni hedduun YouTube maqaa isaatiin isa jala banatee jira yaada joohaas dhugaadha jecha kana bira dabaruu hin danda'u. Maaliif YouTube ni Yaasin jalaa hatamu bichaa odoon ta'in YouTube maqaa isaatiin bichaa maquma akkasiitiin YouTube 8 ol hatootu cina banamee jira. Maaliif Oromoo tana dogongorsiisu dur qabsoodhaan asii fi achi beeytee nama keenya asii fi achiin dogongorsiisan har'aan tana ammoo gama artiittiis nu dhufaniiti waanuma nuti hojjenne YouTuberoonni Oromoo akka YouTuberoota kaanii gattoof YouTuberoonni Oromoo akka if jibbee dhabamuuf Yaasiin akka abdii muruuf isarraa eegaluuf isatti dhufanii jiranii garuu inni abdii muruun taane muratee lafaa kee haareettu kwaalitii addaatiin dhufaa jira isin garsiisee jira yeroo dhiyoo tanatti. Kanaafuu obboleessa kiyyaa fi tiyyaa sachumaanuu nuuf galatoomii nuuf jiraadhu isin jaa biroo kiyya. Warri viewers gootan sun imalaan daawwattanii imala suniin waamota akka isin irraan kutatu subscribe gochuu like gochuu jajjabeessuu hawwii isaa kana waan inni hawwee kuma dhibbaa jee hawwaa ture haadha manaa isaa wajjin ijoollee isaa ilma isaa diqqaa tokko asirratti ammoo Yaasin gurbaa kan geessu naa salaamiya asirratti dhugaadha namu haadha manaa isaa wajji dalagaa haadha manaa isaa wajji laffaatii tana hunda fidanii kanaafuu laffaatii isaan laffaan san akka gartee Oromoon galmaan geessu isinii hime hedduu galatoomii jennaan nutis gama keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مكان في إفراه محمد جامع مكان يوتيوب هي إفراه مملي جامع. بليتي تنياس مكان سي إفراه محمد جامع كسمة يوتيوب سي مكان إفراه مملي جامع جت يوتيوب إيسيتيس deemtanii akka beenu san tak godhuu hin irraanfatina. Arra wanni asitti hardhaa walitti qabamnee jirruu fi akkuma isaan ibsanitti obboleeyyan keenya Yaasin Oro jajjabeessuu dhufnee jira jechuudha. Akka Oromummaa keenyatti akka namummaa waan nutti dhagaame gadda nutti dhagaamee fi waan nutti dhagaame ibsachuuf dhufnee jira. Egaa obboleessa keenya waa'ee inni yeroo takka Yaasin Najjaash gadda inni gaddeessan waan nutti dhagayame nutis gama keenyaan ibsachuuf dhufnee ibsachuuf jechuun gadda isaanii dhagayame san Oromummaa waan taateef gartee ibsachuuf dhufnee obseedhaan ni beeytanii gaa obsee gaa hedduu gaa piraankiidhaan beekamtii hedduu nama cimaadha isinis nuuf jajjabeessaa obseenis yuutuubni isaanii ibsu obseedha isaanis nuuf jajjabeessaa isiniin jaamee yaadasiiti. Duraanillee dubbadhee ture jechuudha. Deemaati subscribe godha ijoollee Oromoo wal jajjabeessuun aadaa keenya ni beekna garuu Yaasin akka malee itti dhagaamee jira jechuun waggaa haarawaa irratti kuma dhibbaan seena jedhee osoo abdatee jiru jechuudha. Amma irratti gad deebisanii
diinni haa hin jiraami wayyaaneen tun gad deebistee 0 deebistee jirti 0 irraa ol futanii 10,000 Kummaa dhibbatti geessu agas jennee jirra garuu 10,000 isaaf hin ga'u kanaafiyyuu aga dandeenyu jechuudha ji'a tokkicha kan keessatti subscribe goone bakka inni yaade sana akka dhaqqabsinu obboleettiin teenya sunis hedduu takka bu'aa turte jechuudha imimmaan isilleen akkanumatti hafuu hin qabu. Dhugaa waan hedduu nagaddiise guyyaa san gizee yaadadhu hedduu gartee wallahi dhugumatti imimmaaniituun na qaba beektaa ta guyyaa sanii gizee yaadadhu. Tole shama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan. Wallahi waan guyyuma kanallee guyyuma gaddee jiru kanallee gartee ashamaa daawwattoota keenyaa waan isin daawwachaa jirtan harka fuunee jee waan isin daawwachaa guyyuma kanallee numa seeqa ture asiini garuu dhiirtii dhugaadhaa akkanumatti if jajjabeessi garuu wallahi guyyaa san waan gartee hedduu na gaddisiise heesa an yeroo sanitti nama as bira jiru dhugaa wallahi guyyaa gartee mustariyaan akkasii imimmaan mustariyaa san ijaaniin arkuu dadhabee wallahi waan hedduu takka namatti wanta jaati imimmaan isiin akkanatti boochu hona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalin jumbi wallah صراحة. Wallah. Dadhabee booduu. Wallahi guyyaa kana jechuun gizeen viidiyoo kana arge jechuun imimmaan sii hayisiin buuste san dhugaa kaniin boodatti jechuun imimmaan qabachuu dadhabee booyaa ture bakka gizeen isaan bira dhaqee waaniin godhuun qabu dirqama gartee if jajjabeessuutu narra jira maaliif waaniin isaan bira jiru jecha ani isaan jabeessuudhaan narra jira malee isaan bira dhaqee booyuun narra hin jiru ture san waafiin if jajjabeessee gartee isaanillee gartee fuula gartee jajjabina qabuun isaan bira taa'ee isaan jajjabeessee garuu ammoo guyyaa san imimmaan mustariyaa san imimmaan isiin buuste san nabichaa miti katti dhagayame ilmaan Oromoo kan addunyaarra jiru kana hunda bira dhaabbatee gartee akkanatti isaan gargaaru jiru bilbilaanii YouTube isaanii share godhuudhaanii kana hunda gooneef gartee wallahi dhugaa YouTube baduudhaa miti YouTube miti mormi namaatu muramee haa badu garuu wallahi imimmaan obboleettii teenyaa imimmaan mustariyaa kanaa jechuu kanuti hedduu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota waa'ee Oroodha. Numaan jaammallee baduus taanaan nu jalaatanii jiranii. Hodhammaa haaraya hedduutti laffaanii nu hundi olumaanuu isinillee numa hojjetti lafa hojjettan laan qaarraan tanaa subscribe 76 osoo qabuuti nu jalaatanii. Yoo rabbi ka deebisu taates du'aa eegga nu gootan abdii sanirraa qabna yoo ka hin deebine taates akkanii fi kan achiin geessan abdiin sanirraa qaba ilmaan Oromoo waan ta'e hundinuu waan hin dubbadhu hin beeku laakiin قدر الله ما شاء فعل جيتما وسنن وندنون إنه وعربين سفيدتك Egaa wanni isin jette egaa guyyaa kana jechuun viidiyoo kana wanni irra deebisee fakkaareetti gadditanii miti. Obboleeyyan keenya gartee ilmaan Oromoo hagartee biyya Naayiroobii keessa gartee waan kanaaf dhaabbatee gartee isaaniif gaddinee jiru kanaatu hedduu bakka na gammachiisee namni Oromoo dilana gizee wal bira dhaabbatu odoo kana wal cinaa dhaabbanne nuti miti gartee diinni nu akkana millateetu nu laalu jechuudha beekte. Kanaatu gartee akkaan gartee viidiyoo kana haareetti irra deebi'ee hojjedhu galataas isinii galchuu na taasisee namni gartee galata namaa hin beekne namaa miti. Kanaafuu viidiyoo kana kaniin dhufeef gammachuu isin na gammachiistan irraa ka'e ammoo imimmaan mustariyaa ilmi namaa hundi gartee isinilleen isinit dhagayamee dhuftanii san imimmaan kana jechuudha nutuma hundaa'u hagartee gaddinee dhufneeni. Kanaafuu daawwattoota keenya hanqa gaddinees gaddinee amma booda gammachuudha inshaallah hojii bal'oodhaan walitti as baana hedduu takka nuuf galatoomaadha bikka jirtanirraa isin bichaa miti warra Keeniyaa jiru bichaa miti warreen bilbilaan gartee isaan biraas dhaabbachaa jirtan warreen bikka adda addaarraa gartee cinaa waan hundaanuu cinaa dhaabbachaa jirtan nuuf galatoomaa wallahi hedduu takka bikka jirtanitti
isin jaalannaa nu gammachiistan nu boonsitan nama ni qabna jechuu nu garsiistan nu cimsitanii isin jaa isinis hunduma keessanuu warra Keeniyaa warra hunduma keessanuu salaamtaati agartee tanaan isiniif dhiyeessaa galatoomaa hanqa agartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo adda addaatiin naaf jiraadhaan isiniin jaaladha.